السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمر كفونا جلتم تتافي كبجمت تومة توم حتى ممكن وجدت شوية أجت مراتي تكمل كوجد نور دفعنا وجين تراسن إنجنا جربراتنا أتمتي جشوا كينو أكنت ممكن نقول أرا كسلت نجي كسلة كينو بيك أكن تجرا أما دستي ركعنا دستي ما تقول تقول دستي بعد يقول دتي ميتي أما دستي ركعنا dura waraabee jira danfisee jira isinuma mul'isuuf jecha isinuma olii wajjaa dheedhee jidduudhaan distii irraa fuudhe malee qara danfee jira bishaan kinoo bishaan illee danfee jira bishaan danfee jira amma asumaan harcee itti kurra jecha harcee itti kuruuf deemaa jira amma walumaan baxaabbannaa isaallee kan itti naqnu jechuudha. Asitti amma harcee isaa baxaabbaxachuuf deemaa jira. Maan kanillee isaanitti kuruu hin danda'a garuuyyuu akkana jalaan googgalleef akkana jalaan sirriitti hin googgalleef jecha asii baxaabbadha. Maashina juusii kanaan dha jecha akkana jalaa hin googgalleef jecha asitti isaanii isa daakkataa jira. Na daddafaallee deebi'ee na jalaallee hin googgalu. Saniif jecha isatti daaka. Akkana daakkameera goggolama tokkollee hin qabu nusuudhaa ginoo goggolaa hin qabu akkana isin daakkama jira akkuma juusiitti saniif jecha asitti daakuurra filadhee nama jalaa goggoluu tokko hin deemu nusuudhaa arafaa malee homaa hin qabu saniif jecha kanaaf asitti daakuu filadhee ani kinoo amma asitti bishaan danfee jira akkana danfee jira isatti godhuuf deemaara. Kino isatti naqeera asitti kino goggolaa takkan qabachaadha musuudha kophaa goggalee hin jiru wanti inni gurraachatee harcee mixxiniidha midhaan baay'eetu walitti daakkamee aynata 24 moo akkamii aynata baay'eedha nu ka walitti qopheessine garuu aynata agasiiti
Video kana kanaan durallee isin waraabee jira. Kana mukkii osoo hin taane mixxiin yeroo gaafa hojjedhu tokko isin waraabee tureeyyuu akkana fakkaata. Agenni takaattaku harka irraa hin deeffadhu akkanuma waliin dhaha hin takaattayne akkanuma waliin dhaha amma yoo akkana furdate booda xiqqoo jedhe haphachuu danda'a irratti waan ta'eef akka midhaan kaanitii miti adada turuun irratti haphataa deema saniif jechaan ka akkanatti xiqqoo yabbise beekaa yabbise akka kinu akkanuma makakkalanyaa godhe amma bareedaan haa ta'a haganni takaattaku walumaan dhaha jechuudha akkana jalatti hin qabanneef amma takaattaku ka'eeraa kinu takaattaku heeda hagasi walumaan dhaha maaliif kasala filadhee istoofii irra istoofiin nama jalaa cinceessaa osuma hin bilchaatin jal'isee cinceessaa kasal lammoo taraggaa'ee suuta bilcheessaa urgaa yaa bareedaa namaa godhaallee saniif jecha kasala filadhee isin waan barbaadan irra godhuu dandeettanii kinoo akkanatti baay'ee mi'aayaa namni keenya baay'een dubartii deettu qofaaf godha garuuyyuu nama hundaafuu barbaachisaadha keessumaayyuu galgala isoo dhuydanii raftanii iraatiin booda baay'ee bareedaadha akkana jira amma ganni takaattakutti akkanumatti xiqquma turaa waliin dhaha jechuudha. Kinoo akkana takaattakuu eegalee jira keessa takaattakaa baay'inaan takaatakuu eegaleera amma. Akkana takaatakaara. Soqiddeetti naqaa kun soqidda. Sukkaarallee baay'eetti hin godhu kinoo ganumatti godha siinni kana walakkaadha. Qimami isaa yoo barbaadan wanti isin itti godhuu qabdan ginjibilaa fi qullubbii erga qunciftanii faayixanii dhiixanii kaatanii booda walitti cafaacaftanii erga siin goysitanii adduma keessa goysitanii erga inni sirri gogee sirritti kashaadhee gogee hundaa'itanii walitti qimami maashina bunaa kanatti daa'itanii yoo barbaadan tumuullee dandeettanii mooyettillee erga tumtanii wayi qadaaddanii keettanii yeroo akkana gootan itti naqattan jechuudha. Nu ammoo akkam goone ginjibila gogaa binnee akkasuma jechuudha. Ginjibilma gogaa binnee akkasii waliin daa'isifne jechuudha. Yoo barbaadan akkasii goysitaniillee waliinillee daa'isisuu hin dandeettanii yeroo akkasii waliin daa'isiftan garuu anka qullubbii hin dhageenye ginjibila waliin daa'isisama malee mixxinni yeroo daakamu mixxinni jechaan harcee muuqiiti. Kagaafa duraa hojjedhe sana irratti namni baay'een gaafatanii turtanii maalidha jettanii koomentii irratti mixxinni jechaan maali namni jedheen jira. Mixxinni jechaan harcee muuqiiti jecha. Harcee muuqii kan adda qophaa'utu jira. Wanti hedduu walitti dabalamee aynanni guutuu walitti dabalamee kadaakamutu jira. Isa san jechuudha mixxinni jechaan isa sanii. Yoo akkasitti walitti daa'isisuu barbaadan qullubbii itti kadabalamu hin argine ginjibilillee ginjibila gogaadha. Ginjibili gogaan tuma akkasitti walitti daakama ginjibila gogaadhaan jechuudha kan hin turre ilaalanii. Garuu iyyuu sanirra akkasitti daakuu sanirra qullubbiillee mana quuncisanii karattafanii jechaadha. Ginjibilaanillee walitti jedhanii walitti tumanii walitti cafaacafanii erga inni sirri walitti bullaa'ee booda aduu kaayanii aduu goysanii yeroo dheeraa nama fudhataa dafee hin gogu. Akkasi goysanii erga inni gogee booda daakan jechuudha. Daakanii yeroo kinu akkana hojjetan kana osoo itti naqanii irra bareeda. Nu garuu ginjibila waliin daasisne waan ta'eef an sukkaarumaa fi soqidda qofa itti godhee sukkaarallee baay'ee itti hin goone. Nu akkana fakkaata.
baay'ee urgaa'aa osoo bira geettanii akka malee urgaa'aa midhaan martuyyuu hin immisame jechuun isaa afaan garagara ta'uu danda'a. Eelee irra ho'ifame jechaadha. Eelee irra ho'isanii eelee irra ho'ifamee ka'ee ergasii daakkame. Sababa saniif jecha akka malee urgaa'aa baay'ee urgaa'aa hafuurri isaa baay'ee namatti tola. Ani hedduu natti tolee jira, shittaan isaa baay'ee namatti tola. Bareedaadha jechuudha. Nyaata sirriitti filatamaa ta'e jechuudha. Mixxinee jecha nyaata sirriitti filatamaa ta'e makkana fakkaata. Kinoo amma kun asitti kinoo amma bilchaatee jira. Hafuurratti irratti hin beeksisaa, hin urgaa'aa, yeroo urgaa'u beeksisaa. Bilchaatee jira. Amma firmuusin naquudha. Akkana jira namatti tola. Wajjumaan dhugnaa. Wajjumaan dhugnaa bilchaatee jira. Amma firmuusin naquutu hafee jechuudha. Firmuusin naqaa. Akkuma isiniin jedhe furdinni isaa furdinni akkas illee hin qabu. Kinoo akkana jira jechuudha. Furdaa miti. Namatti tola. Goggalaallee hin qabu. Uummata akka yuunisuudha. Maaliifi sababa maashinaa saniin dhaheef jecha goggalaan godhanne. Akkana bareeda maashaallah namatti tola. Ana garuu natti toleera gara kiyya. Kinoo akkana firmuusin naqee jira, geessee jira. Yeroo firmuusin naqu waraabuun isa nama joofne sababa saniifi kinoo asii firmuusin naqeera kubbaayaan itti dhugamullee kubbaayyaa kana qopheessee kurree qaba. Sababa saniif jecha kana qopheessee amma ittuma naqa jechuudha. Harka tokkochaan kana qabee jira. Dhadhaa kun kana fakkaata. Akkana waliin dhahee jira. Dhadhaadhaan fudhateera. Akkana jira baay'ee mi'aayaa. Maashaallaadha bareedaadha. Akkana qopheessattanii isinillee akkana fayyadamuu hin dandeettanii isiniin jedha. Baay'ee mi'aayaa isa bareedaadha. Qaamaafillee sirriitti filatamaadha. Baay'ee bareedaatu isa ta'e jechuudha. Nyaata hedduu waliin gala. Waan baay'eetu waliin gala. Nyaanni isa keessaa hafu hin jiru. Mixxinii jechuun aynata gabaa barbaadanii qopheeffachuu qabdanii. Amma nu aynata 24 qopheessinee gaafa duraa isin waraabee jiraayyuu viidiyoo wayii isin waraabee jira baay'ee illee naaf mul'anne viidiyoo suni akka tokko ta'in dukkanaa'eera natti fakkaate namoonni baay'ee mixxinii maalittanii nagaa baffattanii illee jirtanii mixxinii jechuun isa kana ka guyyaa sandaa'isifne kinoo har'a fayyaa akkanatti fayyadamaa jirra. Tanaan durallee hojjetamee jira. Garuu yoo nama isin mul'isuuf jecha hojjetaa jiruuf jecha isin mul'isuuf jecha akkana godhee akkana fakkaata isa baay'ee bareedaadha. Asirratti sukkaara waan itti xiqqeessitaniif yoo barbaadan daa'imanillee fayyadamuu hin dandeettanii baay'ee bareedaadha. Qaama keessaniif furdina bareedaa fi mijataa midhagaa ta'e isin furdisa baay'ee bareedaa tokko isa filatamaadha jechuudha. Dhadhaa fi daa'imatti gootan goonaaniin baay'ee bareedaa ta'a jechuudha. Maashaallah. Koomentii irratti yaada qabdan barreessuun irraanfatina asumaan yaada qabdan koomentii irratti naa barreessa. Akkasumatti irra na jajjabeessaa isin jedha isin jaaladha. Naaf jiraadha Oromoo ko.